السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كهوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجة أكم جرتان حياكي سني جرتو جتبات والحمد لله رب العالمين أنا اللي نجر كلا ربي إسنيس بقى نجت هاتني إسنين جر أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجة بلي كيا هندم تيجي سني يو galatooma alfaadhaa kabajamaadha isiniin jedha hordoftoota koo fi jaalatamtootaa fi dinqisiifattoota koo hundumti keessaniyyuu laayik gochuu keessanii fi sheeriin gochuu keessanii hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha alfaadhaa kabajamaadha. Harka fayyaa argadhaa waan feetan dalagadhaa isiniin jedha akkasuma nama eebbisanii natti fakkaate. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma beekamu guyyaa guyyaatti foormeeshinii guyyaa garaagaraa asirratti wal qaqqabsiisna. Foormeeshinii garaagaraa asirratti waliifinnee wal qaqqabsiisaa deemna. Akkuma beekamu har'allee innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun obboleettiin teenya tuni gara fuula rabbii deemteerti. Biyya Dubaay keessa akka nama kamiituyyuu dalagee uf jijjiiree maatii kollee jijjiira jechuudhaan kan isiin biyyaa baate. Haa ta'u malee garuu akka isiin jette karoora isii hin taane rabbii jidduu tana dhuftee jirti. Egaa obboleettiin teenya tuni gara fuula rabbii deemtee jirti. Duutee guyyaa sadii geessee jirti Dubaay keessatti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wallahi hedduu qalbii nama cabdi yaa waa ta'u waan rabbi fide hundumaayyuu waan na godha hin qabnu innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun inshaallah rabbiin nama jannataa isii haa taasisu badii isii hundumaayyuu rabbiin isiif haa dhiisu akkasuma maatii fi ahlee isii firoottan hiriyoota isii sabra jajjabinna haa kennuu fi hedduu nama rifachiisaa hedduu nama dhukkubsaa. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa haa ta'u garuu wanni godhan hin jiru. Namni tokko erga deemee hin deebi'u akkuma amantaa keessaniitiin du'aa godhaa fi akkasumallee obboleewwan kiyyaa maatiin jiraa isii dhabeenne du'aa isiis dhabuu hin qabnu reefi akka nuuf galuu jedhanii reefi galuudhaaf waa baay'ee barbaachisaa jedhamaa jira. Warroonni barbaadanii waan na barbaachisu yoo jiraate bira ni dhaabbanna jettan koomentii jalannaa barreessu hin dagatinaadha isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Yaa hundumtuu qadaraadha namni kamiyyuu gaafa biyya bahu qadaruma rabbitii isiinis akkuma nama kamiituu dalagadhee uf jijjiira jettee baatee haa ta'u kan karoorri kaisii osoo hin taane kan rabbiitu ta'e. Obboleewwan kiyyaa wallahi miidhaa hamatu deemaa jira. Rabbiin nu haa sattaru, rabbiin nu haa tiksu. Mara kennaa iyyuu qarallee isumatti tiksee asiin nu gahee. Namni ofii uf tiksee guruun uf gahuu hin danda'u. Garuu immoo wallahi haalli ijoolleen keenya keessatti itti miidhamaa jiranii baay'ee nama gaddisiisa nama dhukkubsaa. Kan du'e kan nafseedhaan du'e jedhama waan nu godhan hin jiru. Rabbiin mormuu hin danda'amu jechuudha. Garuu kan si dhukkubsuu kan sitti dhagahamu ijoolleen keenya baay'een kan guyyaa guyyaatti ijoollee sammuu dhabaa jiranii. Dhugaa dubbachuudhaaf waan hin jedhee waan hin godhus wallaalee tokko amma yeroon argu yeroon natti himanii suuraa naa erganii bakka maaltu akka ta'e hin beeku maaltu ta'aa jira silaa kuni yaaduma bichamoo waan biraatu duuba jiras kan jedhu nama shakkisiisa. Mana namaa kana keessatti kan du'ee homaa gochuu hin danda'anii garuu ammoo ijoolleen sammuu dhabaa jirti hedduu miidhamaa jirti. Hedduu akkaan tarii yoo akkana dubbata salphaa fakkaachuu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin nu haa dhaqqabu malee haalli deemaa jiru ijoollee keenya irratti ijoolleen keenya sammuu dhabuudhaan nafsi isaanii dhabuudhaan akka baala gogee mukarraa harca'uutitti kan isaan harca'aa jiranii. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun yaa waa hundumaayyuu waan rabbiin nu fedhe hundumaayyuu dandeenye fudhannee itti deemnaadha. Garuu ammoo obboleewwan kiyya bakkuma jirtan haaluma jirtan keessatti piliis akkuma walitti dhiyaattanii wal hordofaadha.
waan jir keessa jiru nuti wal hordofuu kanarratti hanqina guddaa qabna. Mee walaa hordofnu, mee walaa gaafannu, mee walaa iyyaafannu. Namni tokko gaafa dhabame maaliif dhabame, sababni inni dhabameef maalidha kan jedhus wal barbaachuu isa jedhamu san osoo qabaanne gaariidha. Rabbiin nuuf haa laaffisu obboleewwan kiyya. Wallaahi haalli deemaa jiru hedduu ulfaataa deemaa jira. Ijoolleen keenya hedduu akkana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye miidhaa isaan miidhamaa jiran jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun dhukkuba sammuutiin kan hundarraa si gaddisiisu, kan nafseen isaanii darbee garuu ammoo kan si akka si gaddisiisuu fi akka onnee keessi cabse kan ijoollee sammuu dhabaa jirtu. Ijoollee sammuu dhabaa jirtu. Kan du'e sun irra wayyaadha kan jedhamudha. Namni mana namaa keessatti maraate jechuun baay'ee ulfaataadha. Obboleewwan ijoollee amma argitanii walirra hojjedhe yoo xiqqaate torbee kana keessa yoo xiqqaate kan ma'an arge nama 4 ol ijoollee sammuu dhaban jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya amaanaa isinitti haa ta'u please yeroo namaa wal dhabda waan xiqqoo wanta isin jalaa badanis yaada sammuu keessanii hin raarinaadha. Qilleensi biyya namaa jireenyi mana namaa mataa isaatu iyyuu dhukkuba hojjenne hin danda'ama. Golli haadha Oromoo mataa isaa dukkana. Mataa isaa dukkana san irratti garuu asaabaa fi yaada yookaan walitti wanni jennu taane baay'ee sammuu nama dhabsiisa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya please hamma dandeessaniin aartanii yoo jettan miira keessan to'achuu yaalaadha, ofirraa too'ii badhaadha. Bakkee itti aarii san mufiisa itti dagattan barbaadadhaadha. Dhaqa nama wajjin haasaa ofirraa balleessaadha. Yeroo saniif salphaa isiniif fakkaachuu danda'a. Kanaaf obboleewwan kiyya hamma dandeessaniin aarii fi mufii ofirraa balleessuu yaalii godhaadha isiniin jedha obboleewwan kiyya. Isin jaaladha, isin kabajaa. Wallaahi bakkuma jirtanitti rabbiin tika ofii jala isin haa oolfatu. Rabbiin bakkuma jirtan ija raammataati isin haa ilaalu obboleewwan kiyya. Haalli jiru baay'ee nama gaddisiisa. Haalli deemaa jiru wallaahi yoo rabbi nu sattare malee baay'ee ulfaataa jira. Ani maal akka anuma bichatu iyyuu argamoo sila namni hundumtuu kana arga dhugaana yaachisaane yeroon ilaalu tokkokkii kanas ta'e yeroon seenu telegiraamaan irraanis ijoollee ergaa baay'ee naaf erganii achirraan jechuudha. Keessattuu karaa Yamanii kana karaa Yaman irraa kana jechuudha. Waan ta'uun silaa dubbachuuf namarratti hin tolleedha lammiin keenya. Baqanni du'aa fi rakkoonis nu faana baqattee rakkoo gadadoo hamtu hundumtu nu faana baqattee jechuudha. Baqanni illee nu biraa hafne yoo waan nagoon hin qabnu inshallah rabbi nuuf haa jijjiiratu. Yeroo gabaabaa keessatti rabbiin furmaata nuuf haa laatu. Baqa garbummaa kanallee rabbiin gahee nuun haa jedhu. Obboleewwan kiyya namni ni du'aa, namni kamiyyuu ni du'aa, namni hin duune hin jiru. Addunyaan tuni isiin kan nuti irra jiran ergisaadha. Akka mana kiraatitti jiraataa jirra jechuudha. Garuu manni keenya inni dhugaadha. Qabriidha. Yaa rabbiin inshallah azaaba qabri irraallee najaa nu haa baasu. Inshallah rabbiin nama keerii dalagatee hojii keerii asirratti dalagatee gabboo fuulduree qabriillee ittiin milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. Wallahi hedduu nama yaaddessaa, hedduu namatti dhaga'ama, hedduu nama dhukkubsaa. Haalli ijoolleen keenya keessa jiranii inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu. Obboleewwan kiyya obboleettii keenya tanaafillee du'aayii godhaadha akka rabbiin laaffisee fi yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaatitti galtu. Akkasuma maatiifis akka rabbiin sabrii kennu isiniin jechuun barbaada. Du'aayii godhaa fi isin irratti dheeressuu viidiyoo biraatti akka deemnu.